Tole ashama harka fuunee daawwattootaa fi tole saamuna family jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo inni nagaa keenya ta'ee eebbifamu nagaa tooltanii ani soolee jira galata isaa channel kana fara wartaata subscribe gochuun gramaatii keenyatti makamaa isiniin jenna daawwattoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii waan tokko isiniif himuu dhufe na duukaa bu'aa isin agarsiisasi argatanii kutata koganaa kutata baay'een qabachuudha ash kutata baay'ee qaba ganaa hojjadhaa jechuudha garuu waasnitti taasau barbaadeen dhufe sinfaana asayatanii fixeetanii jechuudha dhimma kootti ka'aadhaa jechuudha na duukaa bu'aa bakkeen taa'uun sirreeffadha ani kun oshuma kana warreenyu taatan shuma kana ani amma video ko akkatti keewwadheeni waasnitti taasaa jechuudha waasnitti jechuudha yoona taa'e videoon kiyya jechuudha teessa monteessu video nana op naan taa'u waan isinitti taasa'uun qabaa jechuudha waan isinitti taasa'uun qaba taa'een jechuudha liivi seenu barbaadeen tureeyyuu baqa kanachuuf jalaa funaaneen jechuudha taa'ee isinitti taasaa jechuudha ija keessan fuuldura harmallee kotota keessaa ba'ee isinitti taasaa jechuudha taa'achuuf isinitti mul'adhaa garuu kunoo meelaala maal isinitti fakkaadha makannaa akkatti na ilaaltanii jechuudha isin dhugumaa isiniin jira dhugaa waaqayyo maal isinitti fakkaadha akkatti na ilaaltan yeroo tokko jechuudha jireenya sobaa jiraannaa jechuudha jireenya sobaa warra jiraatan jaalattu jireenya dhugaa warra jiraatan jaalattanii jechuudha daawwattoota kiyya dhaggeeffadha gurra keessan naaf ergisaatii isanan jedhu dhaggeeffadha namoonni tokko jechuudha namoonni tokko yoo isuma sin qabdan fuutanii gabbaatanii isuma dhuguma isaa kan jiraattan yoo gaffuutanii baatanii jaalatan jechuudha fakkeenya na godhadhaa yookiin immoo amma shamarran baay'een innaa arabaa galtan jechuudha amma araba jirtanitti malee jechuudha innaa arabaa galtanii jireenya arabatti jiraattanii argachuu dhiisuu dandeessu jireenya duratti jiraattanii gadi ta'uu dandeessu jireenya duratti jiraattanii hol ta'uu hol jiraachuu dandeessu sini galee innaan akkas jedhu jechuudha wanta baay'ee jira lafa kanarraa jechuudha sini galee miti wanta baay'eetu jira amma naachi jirtan jechuudha jireenyuma akkasumatti akkatti fufu sinitti fakkaachuu danda'a no akkasumatti jireenya keessatti challenge baay'ee jira jireenya keessa waan baay'ee jira dhabuu jira argachuu jira gadduu jira gammachuu jira boo'uu jira gammachuu jira waan baay'ee jira jechuudha akkasuma immoo jireenya biyya lafaa kana irratti jechuudha wanta baay'ee jira namoonni baay'een jechuudha wileemsaa wilee akkas taatee sana taatettan እንደውም jechuudha dhugaa jireenya nan jiraadhu jechuudha argachuu dhabuu dandeessu sini galee maaliif achi saamunaan sinii bitamuu danda'a qibaatiin sinii bitamuu danda'a shaampoon sinii bitamuu danda'a loshiniin sinii bitamuu danda'a shittoon sinii bitamuu danda'a asitti garuu injiru kun isa fiddan yeroo fixxanii saree roobaa fakkaattu jechuudha saree roobaa ani እንደውም nan bitadha jechuudha galata waaqayyo omaan namne waggaa tokko guuteera ergan galee jechuudha waggaan koo darbeera
waggaa guuteera umtuu natti nirranne kun akkuma na argitan kana interneetii koos nan guuttadha ilman gadi baafuun oolmaa na argitu inuman dhufaa inuman guuttadha warreen galanii dhokatan jiru warreen galanii badan jiru gaafan galee akkasitti hojjedha gaafan galee miidiyaarra nan baa gaafan galee akkasin godha asiin baachiin namoonni simbiraan dhufa jedhee waadaa galee fi amma irraatti nan jiru jechuudha eebbaaftuu bibira nan dhaga'ee waadaa galeen ture ana bichaa miti ana qofaa miti namoota baay'eetu waadaa galee ture waadaa keenya sana eenyumti keenya iyyuu raawwanne jechuudha namoota raawwatanii eelsaa bichaan argachuudha eelsaa tuubii ishiin dhagdeetti ishii gargaareera maaliif itti dhiyoo jirti biyya keessa rakkoo baay'eetu jira jechuudha maanni rakkoon inni jirusi akka asii ka'ee ani finfinneen baaneef akkan asii ka'ee shawaa meedaan baaneef akkan asii ka'ee iddoo tokko hin deemneef yeroo kana jechuudha taaksiidha rakkoon taaksiin akka duratti hin jiru jechuudha isin asii kaatanii iddoo barbaade gaa isin biraan dhufaa achiin dhaqaa isin dhaqachuu dandeessu achi teessanii hin jiru inni kun jechuudha yeroo kana rakkisaadha baay'ee asii ka'ee iddoo biraa deemuun ulfaataadha jechuudha birriin dhabameetii miti taaksiin hin jiru isinii galee na namoota nan waadaa galee fi waadaa walii gallee wal bira dhufnaa wal bira deemna jennee waadaa walii gallee bira deemuu hin dandeenye na bira dhufuu hin dandeenye obboleessi koon du'ee nan da'ee hin dhufne jechuudha goddanyoonni kun maaliif hin komadhu jechuudha komii hin qabu jechuudha lotoo natti dhufanii baay'ee na gammachiisa nan gammadan ture jechuudha garuu hin komadhu jechuudha maaliif yeroo kana yerootti wal komatanii miti dhugaa jiru argaan jira anis immoo namoota waadaa galee sanaaf dhugumatti na komatu jedhee si yaadu gaaf waaqayyo naaf guute dhaquun danda'a jechuudha gaafa haalli mijatee taaksiin illee sirratee amma ganama yoo bahe namni galgala galachuudha maaliif taaksii sababa taaksii dhabeetiin jechuudha firru walitti dhufuu dhiiseera amma yeroo kana jechuudha isinii galee inna achi teessanii yeroo tilmaamtan yeroo haasoftan yeroo waan tokko jettanii omaa isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a achi jirtu waan ta'eef anis akkuma keessan akkas jechaan ture waa baay'ee dubbachaan ture waan baay'ee jechaan ture no saka namiti dubbiin baay'ee tokko rakkoo jira jechuudha isinii galee kanaaf jechuudha of ilaalaa dubbadha rakkoo jiru hin beektan isinii waan baay'ee namoota dudubbatan argeera namoonni galanii dhokatan namoonni galanii badan namoonni galanii siruma miidiyaarraa badan jiru yuutuubii guddifatanii yuutuubii isaanii erga maallaqa irraa gaatanii namoonni babbadan jiru jechuudha nan beeka baay'ee isaanii maaliif haalli mijanneef innaa galan akka yaadan sana ta'uu dhiisuu fi danda'a hin taaneef garuu ani akkan yaadanaaf ta'e yookiin immoo hundumtuu naa mijatee mana koo keessa jiraachaa hojii koo hojjetachaa kun akkuma argitan gadi bahaa isinitti mul'isaa waan an hojjedhu indoon barumsa narraa fudhachuu qabdu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha namoonni barumsa narraa argatan jirtu laan hin beeku akkasii yeroo galtan haalli isinii mijachuu danda'a dhiisuu danda'a isinii ta'uu danda'a dhiisuu danda'a isinitti toluu danda'a dhiisuu danda'a hin beekamu achi teessanii waan barbaadan jechuu dandeessu ani naan galee akkasiin naan galee siin hin baachiin hin baa kanan godhaa sanan godhachuu dandeessu hin ta'u akka fedha waaqayyooti hundumtuu isaayyuu jechuudha annaa kana jabaadha hojjedhaa cimaati jabaadha yoo isin birrii qabaattan yoo isin birrii qabattan yoo isin mana jaarrattan yoo isin birrii keessan seeraan kaawwattan waan hunda gochuu dandeessu asiinis achiinis bahuu dandeessu waan barbaadan sana gochuu dandeessu garuu birrii keessan achi teessanii ergitanii booda namoonni isinitti ergisan sun hin beeku isin argine jechuu danda'u harka duwwaatti haftanii waan jettan sana waan gochuu barbaadan sana gochuu dhiisuu dandeessu isin birrii keessan qabadhaa jabaadhaa hojjedhaa kaawwadhaa wanti baataniif of jijjiiruu fi namaaf hin jiraatinaa jireenya sobaan jiraatinaa jireenya dhugaa jiraadhaa iddoo isinitti dhiyeetti dhugaa dubbadhaatii bulaa kana namoonni natti dhiyaatanii hin amala koo hin beekne waa'ee koo dubbatinaa namoonni natti dhiyaatanii anaan na beektanii waa'ee koo dubbadhaa kanaan isiniin jechuu barbaada nagaatti turaa like share comment subscribe godha nu jajjabeessaa isiniin jenna kana ani shuba kana kuno ofitti amanee kan hin gadi ba'u
eenyummaa kootti kan naman namummaa kootti kan naman kana sinin jechuu barbaada daawwattoota kiyya yoo isinitti tole like share comment godha yoo isinitti